Oke taanilleen haala dhiiraa dhalaatti qoodaman jeetiin ture. Waa'ee kuduraalee kana yoo xiinxalteetu malaatte kuduraaleen bu'aa hormaata biroo irraa argaman walquunnamtii ilillii yookaan daraaraatiin osoo firiin dhaliin sadarkaa ililliitti walquunnaman. Ililliin lameenuu kormaa dhalaa qaban. Shanyiin kormaa yoo dhalaatti bu'ee qofa firiin kuduraa argamu. Kuduraa keessaa shanyii argan. Shanyiin kun shariika kuduraa jedhaman. Shanyiin shariika kuduraati nuti jennu kun bakki nyaadamuuf bakki shanyii ta'u waan garaa gara ta'eef fakkeenyaaf muuzni bakki nyaadamu shanyiin ta'u gariin wama nyaadamu santu shanyii ta'a akka shonkoraatii fi kan akka dinnichaa kan kana fakkaatan. Shanyiilleen haala dhiiraa dhalaa qaba. Quraanni suuratul Ra'd bismillah 13 ayat 3 irratti kuduraalee lama lamaan kalaqne dhiiraa dhalaa goone deebiin keetis kana. Amurzana Mulan jedhama gaafiin kiyyas waa'ee Homo sapien kan Charles Darwin nami jaldeessarraa argame jeesan ilmaan namaa jijjiirama yeroo dheeraa keessa uumaa hayawaana biroorraa nama ta'uu danda'e jedha. Jechi kun garuu amantiidhaan wal dida. Nuti musliimoonni namni aadamirraa argame jenna. Falsafaan jaldeessarraa argamoo kun akkamitti ilaalama? Quraanni hoo waa'ee kanaa maal jedha? Saayinsiinoo akkamitti dhugoomse? Kun gaafii haalaan barbaachisaadha. Mata duree Qur'aanaa fi saayinsii jedhu jedhata. Gaafii kana osoon hin gaafatamin xumureen beeku. Waa'ee kanaa bakka hedduutti barsiiseetiin jira. Kaanaadaa, Ameerikaa, Ingilizii, Saawudii keessatti bakka hundatti gaafiin falsafaa Charles Darwin osoon hin gaafatamne walgahii xumureen beeku. Gaafiin obboleettiin teenya gaafatte falsafaa Charles Darwin kana Qur'aanni hoo maal jedhanii jechuu gaafatte. Yaa obbolii hanga har'aatti kitaabni tokkolleen haqaa'iqa Darwin hin jiru. Falsafaa Darwin jaa malee. Kitaabni hundinuu falsafaa Darwin jaa. Falsafaan kunis waan dhugaa irratti nuti daawwi. Charles Darwin ifisaatii kitaaba The Origin of Species jedhamu barreessee ture. Madda namni irraa argame jechuudha. Darwin kitaaba kana keessatti doonii Hamsi Vigilii jedhamtu tokkoon osoo deemu dachii cittuu bika caalaa turuuf jedhamtu tokkotti shimbirroo arge. Duuba shimbiruma takkittii kanarratti hundaa'ee falsafaa kana barreesse. Haa ta'u malee ka'umsi isaa sun qorannaa gosa tokkorra godhame. Ka gosa biroo tokkollee ni ta'atin. Kanaafuu Darwin bara 1861 irratti saahiba isaa Toomaas Fantan jedhamuuf xalayaa barreesse falsafaa isaatiif akka ragaa tokkollee hin qabne ibseefii ture. Fama isaa keessatti ifiifutti namanuu jedhe. Falsafaa kana kaa'uudhaaf bu'uurri kiyya haqaa'iqaa miti. Ragaa tokkollee ittiin qabu jedhe. Naamijooyinaanumaan waa'ee uumaa namaa addanaa baafti jee itti fayyadame duuba. Sadarkaan afran an uumaan ni jijjiiramti jee lafa kaa'e sanillee walitti dhiyaatu miti yerummaan afran walitti hin dhiyaatu. Ifumaaf akkas jedhe. Kanarraa wanni nuti barannu namni nama arrabsu nama faarsu jechuudha. Falsafaan kun nama bara san jiraateef arraba. Wanti nama ajaa'ibu falsafaan kun guutuu addunyaa keessatti akka dhugaatti fudhatamudha. Anillee yeroo mana barumsaa ture baradheetiin jira. Har'aas barsiifamaatuma jira. Maaliif akka barsiifamu ni beektu? Qotaa bataskaanatiif. Bataskaanatu gaafa dur saayinsiin mormutu. Sanarraa ka'uudhaan saayintistii Gaalileeyoon jedhamu ajjeesiftee turte. Wanni bataskaanni Gaalileeyoonitti du'a murteessiteef isaatu waa'ee buruujaa yookaan urjiidhaa qoratee itti dhaqqabe. Kanaaf kitaaba bataskaanaa kijibsiisa jedhaniiti ajjeesisan. Dilii dalagaa saniitiif paappaasonni ilaa irraa dhiifama gaafachuu jiran. Akkasitti saayintistoonnii fi qeessonni walitti xilaata ta'uu turan. Yeroo san keessa Charles Darwin falsafaa amantii arrabsu kana keenyaan qotaa bataskaanaafis jecha saayintistoonni irra walii galan osoo ragaa tokko ittiin barbaadin. Saayintistoonni falsafaa kana wanni dhugoomsaniif haqaa'iqummaa isaatiif osoo hin ta'in falsafaa amantii kiristaanaa mormu taanaan sadarkaan Darwin hayawaan irraa gara namaatti jijjiirama jee cuftinuu kijiba. Sadarkaan tokkoffaan kaduraa Luusii jedhamti. Moo Luusiin eega duutee bara miliyoonii 10 jedhamee beekama. Kalammee isaa Homo sapien jedhama. Inni kunis eega du'e bara 100 dura. Hasadee isaatis niin dormaa jedhama. Inni kun bara 140 dura du'e. Haafree isaa Cro-Magnon jedhama. Duuba sadarkaalee walitti dhiyaanne kana ammata diles walirraa fagaattu kana wannummaa walitti fidee dhugaa godhu jiru. Namtichi Paappaa Gaaset jedhamu dura ta'a koree falsafaa Darwin qorachuudhaan dhaabbatee bara 1971tti yuunivarsiitii Paaris keessatti namootaaf walga'iin godhamee innis achirratti haasawaa godhee akka jee falsafaa Darwin keessa waan hagoogame jira jee.
falsafaa kana keessatti abbaa fi ilma jedhamee wanni walitti hidhame tokkollee hin jiru. Sadarkaan afranuu waa walirraa yeroo dheeraa adda ta'aniif akaakuu walirraa lakkaawwachuu hin danda'an. Ilmaan namaa yoo laalle garuu abbaa tokkorraa tokkotti dabraa waan dhufe ta'uu hubanna jedhe. Saayintistoonni addunyaa kana keessaa beekamoo ta'an kanneen badhaasa gurguddoo badhaafaman kuma hedduutti lakkaa'aman falsafaa Daarwiin kana mormanii jiran. Saayintistiin Albert Jooji jedhamu ka dura vaayitaamin C argatee beeksisuudhaan badhaafamee ture. Innis kitaaba Zakaavil Emaa jedhamu barreessee guutumatti falsafaa Daarwiin mormu. Sopriil Holdis namichi jedhamus waa hedduu falsafaa kana mormee jira. Ammas Ruupoot Albert namichi jedhamu waa'ee jijjiirama hayawaanaa qoratee falsafaa Daarwiin kijibsiisee jira. Ilmi namaa jaldeessarraa argame jechuun waa yaadamu miti jedhe. Saayintistiin Firaansel Baarit jedhamu baayolojiidhaan beekamaa ture. Innis bal'aa ija hin qabneetu falsafaa Daarwiinitti amana jedhe. Saayintistiin Huwaayit jedhamus kitaaba falsafaa Daarwiin mormu kaa'ee ture. Saayintistii dhibba meeqa kan falsafaa Daarwiin mormuu turan isinii lakkaa'uun hin danda'e. Falsafaan kun mana barnootaa keessatti wanni barsiifamu akkuma reefu dubbannetti qotaa bataskaanaatiif. Kanaan ala dhugaa tokko if keessaa hin qabu. Hayawaana xixiqqoo irratti gosa tokkorraa gosa birootti jijjiiramuun dabree ni argama. Akka ammeebaan paaraamiishiyaatti jijjiiramu. Hayawaana gurguddoo keessatti gosti tokkolleen gara birootti jijjiiramee hin beeku. Ammeebaan paaraamiishiyaatti jijjiiramuun quraanaan waa waltiitu hin qabu. Ragaa qabatamaa agarsiifnaan quraanaan waliin mormu. Saayintistoota waa'ee madda namaa qoratan keessaa Ansis Kireek namichi jedhamu madda namaatiif kan jaldeessaa qorate akki jee carraan namni jaldeessarraa argamu zeeroodha jedhe. Haaluma kamiinuu ilmi namaa jaldeessarraan argamu jedhe. Herregni madda sanyii namaa herrega pirootiina tokko kan ammaan dura laallesaniin waluma qixa jedhe. Kanaafuu jaldeessa addunyaa kanarra jiru hunda yoo waliin qabne namni tokko irraa tolfamuun waan hin danda'amne jedhe. Gaazexaa Hindii keessatti maxxanfame tokko anis akkan dubbisetti falsafaan kijibaa kan falsafaa Daarwiin kana wal fakkaatu. Ammas kabiroon dhiyuma kana falsafamee jira. Innis akki jee dhiirri dhiira fuuchuunii fi dhalaan dhalaa fuuchuun waa baasaa miti wama uumamaati jedhe. Mee hubadhaa laalaa waan addunyaan itti jirtu. Osoo saalli wal fakkaatu tokko wal fuudhuun uumama ta'e hikmaan rabbiin dhiiraa dhalaa kalaqeef maaliif? Rabbiin maaliif dhiirri dhalaa haa fuudhu je'aawu? Quraan rabbii kana keessatti mee ilaala. Kanumaafuu falsafaan haqaa'ii kan mul'ifne falsafaa kijibaati. Wanni nuti dubbachuu jiru waa'ee quraanaaf saayinsii zabanaati. Garaa haadhaa keessattuu saalli wal fakkaatu wal fuudha jechuun bal'aa ulee darbe ta'uudha. Booda garuu okkuutti dhaqqabamu abbaan falsafaa kanaa nama dhiira ifitti ida'u ta'ee argame. Waan fedhii ifii namaa baase duuba. Akkuma kana falsafaan Daarwiinis dhugaarraa fagaataadha. Bu'uurri namaa nabii Aadam nageessisarraa jiraatu. Sagantaan keenya quraanaa fi saayinsii dhugaa ta'e malee falsafaa kijibaan laaltu. Quraaninis saayinsii namni dhiiraa dhalaarraa uumama jedhan. Duuba wanni saayinsiin bara 50 dhibbas qorateetti dhaqqabe wanni quraanii dubbatee dhugaa ta'uu mirkaneessa waa'u. Gaafiin kee deebitti na fakkaata. Salaamu alaikum. Maqaan kiyya Abdusaliim Ambarataadha. Quraanni qalbii kaafiraa cufame jedha. Ammoo saayinsiin qalbii mitii sammuutu yaada jedha. Kun waliin diduu isin jecha kana lameen akkamiin laaltan? Gaafiin isaa qalbii kaafiraa quraanni rabbitu cufe jaa. Ammoo saayinsiin sammuutu yaada malee onneen hin yaadu jaa. Jecha kana irratti naafii ati waliif galla. Quraanni bakka hedduutti qalbiitu cufame jaa. Quraanni qalbiin kaafiraa dukkanooytuu, golgamtuu, haguugamtuu ta'uu silaa uggii dubbatu. Suuratul Baqaraa keessatti bismillah lammaffaa ayaa torbaffaa irratti rabbiin qalbii kaafiraa cufee jira. Daboollaatu qalbii isaanii ija isaanii gurra isaanii irra jira jedhe. Afaan Arabaatiin qalbii jechuun hiikaa lama qaba. Tokko onneedha, tokko sammuu jechuudha. Jecha kana yoo sirriitti hiikne rabbiin sammuu kaafiraa cufe jechuudha. Sammuun namaa akka cufamu saayinsiinis mirkaneessee jira. Onnee foon sana osoo hin ta'in saayinsiin sammuu namaatu cufama jettee mirkaneessiti. Gaaf tokko namni gaafii kanaa naa dhiyeessee akka jee yaa Dr. Zaakir akkuma jettu qalbii jechuun onnee fi sammuu ta'uu ni amana ammoo quraana keessatti qalbiin qoma keessatti argamti jaa mee kanaaf maal naa deebifte naan jee
Ayaan quraanaa inni irraa nagaafatu kun suratul hajji bismillah 22 ayaa 46 irratti ballaa jechuun ballaa ijaatii miti ballaa qalbii qoma jidduu teessooti akka quraanii jettu ballummaan ijaanii miti qalbii qoma jidduu jirtu santu ballaa jedhama duubaanis ijatu argaa qalbiin hin argu hin jenne jechi kun saayinsiidhaan wal didullee qalbiinuma ballaa jedhama sammuu ta'uu hin danda'u akkuma reefu dubbannetti qalbiin hiikaa lama qaba haa ta'u ammoo ayaa kana keessatti maanaan sadrii qoma jechuun afaan arabaatti sadriin hiikaa lama qaba tokko qoma jechuu oggii ta'u tokko bikka jiddu galeessa jechuudha fakkeenyaaf waajjirri keenya inni guddaan sadrii jedhama waajjira bikka biroottis yoo bananne sadrii jenneetuma moggaafanna kanaafuu sadrii jechuun bakka irraa wanni tokko raabsamu jechuudha tafsiirri sirriin wanni ballaa jedhaniin qalbii waa raabsu sani anis haasawa kiyya keessatti dura bikka sanirraa hin jalqaba yeroo hundaa jecha quraana rabbii keessatti dubbatameenin jalqaba qalbii bakka yoo isiin bayte namni waa arguu hin dandeenye saniifin ayaa quraanaatiin kadhadhee jalqabaan ayaa quraanaa waa'ee kanaa dubbatus suuratu xaahaa bismillah 20 ayaa 25 hanga 28tti akki jiru rabbi shrah lii sadrii yaa rabbi qoma kiyya naa bal'isi rabbi shrah lii sadrii wayassir lii amrii wahlul uqdatan min lisaanii yafqahu qawlii du'aa'i kana nabi Muusaa tun keenyarra hajiraatu hogguu rabbiin gara ummataatti isa ergu kadhate yaa rabbi qoma kiyya naa bal'isi jee asirratti qalbii jechuun qalbii bikka giddu galeessaa jechuudha rabbi shrah lii sadrii wayassir lii amrii dalagaa kiyyas naaf laaffisi wahlul uqdatan min lisaanii yafqahu qawlii yaa rabbi waan hin dubbadhu naa qulqulleessi akka namaa galu naa godhi akkuma beekamuttuu nabi Muusaan ni cabaquu ture garuu gargaarsa rabbii isaa kadhatee hogguu ergaa rabbii dabarsu arrabni isaanii diriirtiif anummaan isin agartan kunuu niin cabaqa saniifin arranneen osoon haasawa kiyyan eegalin du'aa isaniinin rabbi gargaarsifadhee jalqabe rabbi shrah lii sadrii yaa rabbi qoma kiyya naa bal'isi na gargaari haasawa kiyyas naa qulqulleessi jeetiin kadha bikka birootti hoggiin hin dubbadhu niin cabaqa walgayii irratti garuu hin cabaqu rabbiitu na gargaaree arraba naa diriirsa subhaanahu rabbi shrah lii sadrii yaa rabbi qoma kiyya naa bal'isi dalagaa kiyya naa laaffisi waan hin dubbadhus naa qulqulleessi akka namuu irraa naa fahamuu danda'u yaa rabbi naa godhu mee akka haqaa'iqa ilmiitti aayaa kan haa ilaallu suuratul hajji bismillah 22 ayaa 46 irratti akki jee ballaan ijaanii miti ballaan qalbiin giddu galeessa baquudhaani jee osoo silaa ballaa jechuun ija ta'e kaafiroonni ijanuma qabanii ballaadha yoo jenne dhugaa ta'uu hin danda'u jechuudha ballaa jechuun qalbiittiin waa argan malee ijattiin waa laalan kun baquuf jiraachuu miti maaliif yoo je'ame ijji waa laalu kun jiraateedhaaf qalbiin alatti haqa arguu waan hin dandeenyeef jecha kana suuratul baqaraa bismillah lammaffaa ayaa 18 irratti dubbate arraba haqan dubbanne gurra dhugaan dhageenye ija ballaa haqan argine waan ta'aniif hin qajeelan tummun bukmun umyun fahum laa yarji'uun kana jechuun ballummaa mul'atu osoo hin ta'in ballaa kufrii sanbaan arraba jiraateef haqan dubbanne gurra jiraateef haqan dhageenye ija jiraateef haqan argine oggii jiru ayaa rabbi ni arganii hin amanan jechuudha asirratti quraanni haqaa'iqa ilmii caala ija qabaa hin argu jechuun sammuutu cufee jechuudha qalbiin cufamnaa wanni waa argu hin jiru kana fakkaatti deebiin السلام عليكم مسلمون أجرتن هندي كيسلو مكان كو خالي مشان جلما مقالا كانت مهندسومان برجو جرا قرآن واء الفقراء كيسا تكو تكو دبته جرا معجزة جرم كيسا تكو نبي آدم نگيني سر حاجراتو نبي إنسان أمس نگيني سر حاجراتو أبا ملي أرقمو رسا ساينسي وجي ولنديدو سببا نسا أكا ساينسي جتو تي مال تاو دنده gaabin obboleessa keenya akkan mu'jizaan dhaloota nabii Isaa alayhi salaam saayinsiidhaan akkamitti fudhatama abbaa malee dhalachuun jee gaafate haasawa kiyya keessatti mu'jizaa jechuun waan dabree mul'atuu fi waan namni hin beekne ta'uu ibseetiin ture mu'jizaan waan humna namaatii ol ta'e waan rabbii guddaarraa qofa ta'uu danda'u mu'jizaa zabana dur keessaa hedduun har'a xiinxalamee baruun hin danda'amu dabree jira qoratamuuf yeroon duubatti hin deebitu mu'jizaan tokko tokko kanarra qoratamuu danda'u ni jira
ergamtoonni rabbii kan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dura ergaman hundinuu ummatai fi qofatti ergaman wanni isaan ergamaniin yeruma murtaa'eef kanumaafuu muujizaan isaaniitis yeruma murtaa'e qofaaf muujizaa ummatuma san qofa dammeessuu danda'e har'a muujizaan nabi Isa alayhi salaam kaafiroota amansiisuu hin danda'e waan muujizaan sun har'a qoratamuu hin danda'amneef egaa ergamoonni nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dura ergaman hundi yeruma saniif ergaman malee yeroo hundaafii miti nabi Muhammad ergamaa rabbi subhaanahu wa ta'ala kaboodaati katti ergamanis araboota qofa yookaan musliimoota qofa osoo hin taane aalama addunyaa guutuu insi jinnii maratti ergaman wanni isaan ergamaniinis kan yeroo hundaati kanaafuu muujizaan nabi Muhammad qur'aanni rabbii muujizaadhuma hin qabne kanarrallee qoratamuu danda'u nabi Muhammad nageenyi rabbii isaanirra haa jiraatu muujizaa hedduu qaban kan nuti musliimoonni muujizaa ta'uusaa aman ammoo nuti musliimoonni muujizuma san faarsan jiraan ittiinis hin baxraannu muujizaa nuti itti boonnu garuu qur'aana kana qur'aanni kun yoomuu qoratamee baramuu danda'a kana muujizaan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan dulloomu kan saayinsii waan ni dubbate qorattee mirkaneessuu jirtu kan haqaa'iqa ilmii mormine muujizaaleen zamana durii waan yeroon isaanii dabarteef qoratamuun hin danda'amne qur'aanni garuu ilaa jireenya namaa qoratamuu danda'a muujizaalee dur keessaa osoo yeroon if duuba deebisuun taate waa'ee dhaloota nabi Isaa alayhi salaam qorannee irraa dubbachuu dandeenya turre bikka kun hin danda'amnetti duuba saayinsiin waa'ee dhaloota nabi Isaa alayhi salaam maal akka jettuun himuu hin dandeenye har'a saayinsiin akka dubbatutti hayawaanni dabree abbaa malee dhalatu ni jira waan abbaa malee dhalatan keessaa fakkiin gaariin dhiira kanniisaati mootiin kanniisaa quunnamtii dhiiraa osoo hin qabaatiin killeewwan kanniifni dhiiraa keessaa bahan dhalti ilmaan duraa kanniifni dhalaan killee boodaarraa dhalatan quunnamtii dhiiraa dhalaarraa hayawaanni hedduun kakkasii jiraachuu ni danda'an ammoo kun hayawaana xixiqqoo keessatti malee hayawaana gurguddoo keessatti mul'atu mee eenyu muujizaa kana dalage galanni kan rabbiiti rabbii guddaatu akkasitti dalage dandeettiin kasaati quraanni waa'ee nabii Isaa nageenyi isarraa jiraatu dubbatee jira suuraa al-imraan bismillah al-sadaffaa aayaa 45 hanga 47 إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ملائكوني مريم أن نجني سر راجرات وكسجان وان سجمة شيس وجه ربين كما خير ورقي إلما مكان إسا إلما مريم جاء متيسا كان صدر كان إسا دنيا آخرات والبورم إننيس كور ربي تدياتو كيسا تقوتي آية نكون اتفوفي دائم ما دانو namatti dubbachuu taa'e inni warra qulqulleeffaman keessaa tokko Maryam nageenyi isiirraa jiraatu akka jette saa akkamittiin ilma argan kaniin dhiiraa wajjin walitti hin daamin rabbiin subhaanahu wa ta'ala deebii ergeefi فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون جين ربي يروان تكو تاسسو فده تايو مجان إنني سنمتا حقائق علميتي وني بركني فمودن دو خلق ربي ديرا كنيسا رتو ملتي جر دوبا كن ربي تدرقاتي كون نبي صلى وصوف ده فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ربي واتو كيتان سوف ده تاي جنان متا نما مليوني هدو تو أكاسيتي أمون ربي تيوان جباتو مدي موجزا واي كنيسا إسني ممكيا نبي إسان أكا كنيسا إسني جتشو بيمتي قبطما المتي والقنمتي ديرا دلا ملي ربي نكا علمو كنو دنديو أگر سيسو نماف دوبا كن أمانو حيوانا قرقدو كيسا ملتو غابي كيسي ديبي سجيدي ياد السلام عليكم أبليس ذاكر مكان كيا سامع جدما حاسوا كان كيوان قرآن دبتي كان ساينسي أمريكا نفبينو همتجرت أمو كقرآن دبتي ساينسي نتتكبين يوجراتي نو إبسي كان غافين كيا إسين غلطين فتن
obboleettiin keenya akka jette haasawaa kee keessatti waan quraanni dubbate kan saayinsiidhaan mirkaneeffame nu himtee jirti. Ammoo kan quraanni dubbatee saayinsiin ittiin dhaqqabin yoo jiraate nu ibsii jette. Fakkeenyaaf waan quraanni dubbate keessaa suuratu shuuraa bismillah 42 ayat 29 irratti rabbiin samii fi dachii kalaqee waan lubbuu qabu dachii fi samii keessa kaa'ee jee. Asirratti wanni quraanni jiru dachii keessa qofa osoo hin taane rabbiin waan lubbuu qabu samii fi kawnii guutuu keessa kaa'ee jira. Hanga har'aa saayinsiin wanni lubbuu qabu dachiin ala jiraachuu hin mirkaneessine ragaatti hin arganne. Amma dhiyuma tana rookeetii fi saatalaayitii ji'aa fi urjii biroo irrallee erguu dhaqqabanii jiran. Yeroo ammaan tanaa urjii maarsi jedhamu gubbaa wanti lubbuu qabu argamuu dhagayeetiin jira. Kun dachiin ala wanni lubbuu qabu jiraachuuf ragaadha. Ji'a gubbaattis bishaan argame jechuu jiran. Bakki sun bikka urjiin koomet jedhamtutti kufte. Hayyee eela guddaa ta'utu mala. Bishaan sunis hancabbii ta'utu mala. Kanaafuu gara fuulduraatti sirriitti qoratamee yoo mirkaneeffame bishaan lafarraa fudhatanii ji'a gubbaa deemuun hin barbaachisu jechuudha. Bishaanuma ji'a gubbaas jiru san fayyadamuun yoo bishaan ka jiraatu ta'e wanni lubbuu qabus ni jiraata jechuudha. Egaa saayinsiin ragaadha hin guutatin malee wanti lubbuu qabu dachiin ala jiraachuu ni danda'a jechuu jiran. Anis gama kiyyaan waan quraanni dubbatee jiruuf jecha niin amana. Saayinsiin kana mirkaneessuudhaaf bara tokko yookaan bara lama yookaan bara 50 turuun ni mala. Waa'ee guyyaa qiyaamaatis saayintistoonni yaada adda addaa dhiyeessuu jiran. Saayintistoonni gariin gaarri kun kukkuftee cabuudhaa jiraatti jedhan. Ammaas gariin akki jedhan dachiin diigamtee gaarranii fi dhagaaleen irraa uteessi jedhan. Ammaas gariin bishaan baharaa ol danfa jedhan. Kun ammas kawniin boolla tokko galuu jiraatti jedhan. Quraannis guyyaa qiyaamaa wanni uumamte ni dhabamti jedha. Aayanni quraanaa hedduu yaada saayintistootaatiin wal fakkaata. Ammas fakkeenyaaf quraanni suuratul ahqaaf bismillah 46 aayaa 3 irratti akki jee rabbiin samii fi dachii yeruma murtooyteef akka jiraatan godhe akkasi kalaqe. Kun wanni mul'isu rabbiin akkuma kalaqetti samii fi dachii dhabamsiisu ta'a. Qur'aanni alaamaa adda addaa kenna. Nyaafama suuratul qiyaamaa bismillah 75 aayaa 8 fi 9 irratti akki jee jiini dukkanaan liqinfamti. Ji'aa fi aduu waliin makaman. Kanuma yeroo jiru amma suuratul takwiir bismillah 81 aayaa 1 2 3 fi 6 irratti akki jee dachiin ni maramti urjiin ni harcaati gaarri hurraawee jijjiga baharriinis ni danfaja. Ammas quraanni suuratul infitaar keessatti bismillah 82 aayaa 1 3 irratti samiinis addaan dhooti urjiin ni facaati baharri ni danfaje. Akkasitti mallattoo qiyaamaa hedduu irra deebi'ee kenna. Kanneen reefu dubbanne kun waan quraanni dubbatee saayinsiin ammallee mirkaneessini. Ammas fakkii biroo quraanni dubbatee jiru suuratul anbiyaa bismillah 21 aayaa 400 irratti akki jee samii kana waliin marra akka namtichi waraqaa katabe waliin marutti akka uumaa jalqabaatiif deebi'u. Akkuma uumaa duraa kalaqne san uumaa haaraya kalaqna. Akki jecha kanaa kawniin diigamtee achi booda uumaan biroo ni jira jechuudha. Kana saayinsiin hin dhaqqabne. Quraanni namni dura kalaqame aadami jaa. Saayinsiin ammallee dhaqqabne. Quraanni waa'ee ruuhii dubbate saayinsiin namni ruuhii rabbi biraa dhuftu san qabaachuun mirkaneessine. Quraan ammas waa'ee jinniitiif waa'ee maleekaa dubbate. Saayinsiin ammallee kana mirkaneessine. Quraanni jannataaf azaaba dubbate. Saayinsiin ammallee dhaqqabne. Asirratti gaafii biroo nagaafachuun keessan ni mala. Dr. Zaakir barumsa gaarii waa'ee quraanaa fi saayinsii zabanaa nu barsiisaa turte. Sa'ati jinnii ni amantaa, malaayikaa ni amantaa, ruuhii ni amantaa, du'anii ka'uu ni amantaa. Kana amanuun gowwaa dhamaa ta'uu miti jettanii yoo nagaafattan deebiin kiyya kana amanuun gowwaa dhamaa ta'uu miti. Wanni ni amaneef waan nama amansiisu argeeti. Gowwoomee dhama'eeti miti. Waan nama amansiisuun argee amane. Du'anii ka'uu ruuhii jannataa fi azaaba amaluudhaaf bu'urri kiyya waan quraana keessatti dubbatamee saayinsiin mirkaneeffa. Waan aayaan quraanaa dubbate keessa 100% dhugaa ta'uun mirkaneeffame.
waan saayinsii ilaalu kan quraanii dubbate keessa harki 8 guutuutti sirrii ta'u saayinsiin mirkaneesse. Ammoo harki 20 hafe itti dhaqqabamne malee harki takkalleen kijibaa miti. Quraana keessaa aayanni tokkolleen osoo kijiba ta'ee argame yee quraanni kun jecha rabbii ta'uu hin danda'u. Saniifuu harki 20 hafe hin baramne hin dhaqqabamne quraanni kun. Kanaaf sababni amantii kiyyaa 180 erga sirrii ta'e 20 hafe kan ammallee hin beekamin keessaa tokkolleen kijiba ta'uun hin mirkaneeffamu. 80 baga dhugaa ta'e 20 hafes yoo rabbi jee dhugaa ta'eeti mirkaneeffama jeetiin amana. Egaa kana jechuun gowwaa duudaa ta'uu miti dhugaa arganii amanuudha malee. Gaafiin kee deebisaa quubsaa argate jeetiin yaada. Assalamu alaikum. Maqaan kiyya Muhammad Sadiq. Ani mahandisa Al-Buudaati. Magaalaa kana keessaan dalaga. Gaafiin tiyya Quraan yeroo dubbatu haalaa fi eenyummaan nam tokkoo Rabbiitu garaa haadhaa keessatti murteessaa jedha. Ammaan tana garuu warri madda dhala namaa qoratan akka jedhaniitti haadhaa fi abbaan ilmoo dhalattu akka fedhii isaanii taasifachuu danda'an. Faxiina taasifachuu yoo fedhan sanyii jijjiiran. Jechi kun waan Quraanni jedhu wajjin waliin diduu. Obboleessi keenya akka jee gaafate yeroo ammaan tanaa saayinsiin sanyii dhala namaa qoratu haalaan guddatee jira. Saayinsiin ammoo ilmoo dhalachuu deemu sanyii gaarii gochuu ni danda'ama jetti. Ammoo Quraanni Rabbumatu yeroo uumaa nama kalqu tolchee khalaqa jaa kun saayinsii wajjin akkamiin ilaalamu. Waan Quraanni jee kana anis ni namana. Quraanni bakka hedduutti akkasuma jea. Yaa obboleessoo waa takka waa wanti tun qabu. Quraanni Rabbii dubbate dandeettii Rabbiitiin malee wanni ta'u takkalleen hin jiru jee. Fakkeenyaaf Suuratul Rahmaan Bismillah 55 aayaa 33 irratti kijee Quraanni Rabbii ni kijibe jechuu miti. Quraanni ni danda'ama garuu hayyama Rabbii malee hin taatu jee. Ammaan tana namni dachee kana ala ji'a gubbaa jiraachuu ni danda'ama jechuu jiran. Ammoo yoo Rabbiin hin hayyamin ta'uu hin danda'u. Mee seenaa chaalenjer beeytu saaruqa Ameerikaa tokko. Chaalenji jechuun rakkibtuu dadhabsiiftuu jechuu. Kan isaan Rabbii guddaa dadhabsiisuudhaa erganii ifumaa karaatti marraa meeqa dadhaban. Arras lakkoofsa maatii xiqqeessaa. Dhala walirraa fageessaa warri jiran har'a akkamiin jiran. Nama dhaluu jibbu hunda Rabbiin ilmaanumatti tuuluu jiru. Haati hiniina nyaattee abbaan waan fedhe kaayyatus hormaanni dhabama. Saayinsiin hormaata dhorkuu hin dandeessu waan Rabbiin fide wanni dhorkuu hin jiru. Warri akaakuu dhala namaa qoratus hanga fedhe guddachaa oolus yoo Rabbiin jijjiiraa sanyii namaa hin hayyamin abadan jijjiiruun hin danda'amu. Asirratti namoonni gariin ni milkaa'anii gariin ni hoongawan. Hayyee warra milkaa'e Rabbuma fedheefi warra hin milkaa'in Rabbitu hin fedhiniif waa'een qusannoo maatiitis akkuma dubbanne kana. Hanga fedhan qabsaawanii lakkoofsa namaa addunyaa irraa hir'isuuf tattaafachaa oolanis kun yoo Rabbiin taasise malee waan ilmi namaa taasisuu danda'u miti. Hangi Rabbiin taasise numa taati hangi Rabbiin hin taasifne subhaanahu wa ta'aalaa ta'uu hin dandeessu. Gaafiin kee deebite na fakkaata. Assalaamu alaikum Dr. Zakir. Amantiin kiyya hinduun ture dhihootanan islaamee. Gaafiin kiyya wahuma Qur'aanaa fi saayinsii zamanaati. Yeroo kamuu ilmoo kan garaatti baadhatu haadha ta'uun beekamaadha. Islaamni ulfa baasuu hin hayyamu. Ammoo yoo haati dhukkubaan miidhamte yookaan dadhabduu taate dhalli wal jala bu'uudhaan yoo ulfi sun lubbuu isiitiif sodaachisaa ta'e diktooroonni muslima hin tahin haa bahu jedhan. Ammoo musliimoonni haraama jedhan. Ammas warra guyyaa 40 booda baasuu hin ta'uun jedhanii ni jiranii. Yaanni kun akkamitti ilaalamaadha? Gaafiin isaa Islaamummaan ulfa baasuu ni dhorkiti. Ulfi sun kan haadha miidhu yoo ta'e wanni sun akkam ta'uu qaba. Deebiin keenya yoo lubbuu haadhaatiif sodaachisaa ta'e Quraanni maaliif baasuu dhorka? Quraanni waa'ee ulfa baasuu bakka hedduutti dubbate. Suuratul Anaam Bismillah 6 aayata 151 irratti akkasumas Suuratul Israa Bismillah 17 aayaa 31 irratti dubbate waan jiraachifnuun dhabnaadhaaf sodaattanii ilmaan keessaniin ajjeesinaa jedhe. Rabbiitu waan isiniif ilmaan keessan ittiin jiraattan isinii kenna. Ilmoo ajjeesuun dilii guddoodha. Kanaaf rakkina guddoo taate malee ulfa baasuun haraam.
akka haraamummaa foonbooyee nyaachuu hamrii dhuguu fi baktii nyaachuuti quraanii bakka hedduutti deddeebisee dubbate suuratul baqaraa bismillah lammaffaa aayaa 143 suuraa maa'idaa bismillah 5 aayaa 3 irratti suuratul anaam bismillah 6 aayaa 145 suuratul nahl bismillah 16 aayaa 115 akki jee yoo dirqamni guddaan isin dalaysiise rabbiin guddaan dhiisaadha inna allaha ghafuurun rahiim bakka beelaan duu sodaatan foonbooyyeen qofitti yoo jiraate isiniif halaala yoo waa isin dirqee dalaydan rabbiin subhaanahu wa ta'ala isiniif dhiisaadha inna allaha ghafuurun rahiim kun waan rakkina guddaa qofaaf hayyamame hin heddummeessina erga rakkoo baatanii ittiin fufina yoo bosona keessa jiraattanii wanni argamu foonbooyyee qofa ta'e bakka rakkinaa san qofatti hayyamama hogguu bakka waan biroo argattan geessan haraam ulfinis akkasuma dhalan fedhu jedhanii ulfa baasuun haraam ruuhi ajjeesuun dilii guddaan ammoo lubbuu haadhaatiif sodaachisaa taanaan guutumattuu hayyamamaadha islaamummaa keessatti lubbuu haadhaatu ilmoo ganaa dhalaturra qaaliin waan ilmoon san mul'attee naman tahiniif namoonni guyyaa 40 booda baasuun dhorkaadha jedhanii san dura baasuun ni ta'a jedhan akka jiran nin beeka waan kanarratti quraanni bayaansee dubbate lubbuu haadhaati sodaachisaa ta'uu yoo beeytan baasuun dirqama rabbiin araaramaadha rakkina akkasiitiif baasuun guutuutti hayyamamaadha yoo haakimni dhukkuba onnee qabdi humnan qabdu hafuura citanii duuti yoo jee baasuun barbaachisaadha maalifiif seera islaamaa keessatti waan xiqqoo jedhanii waan guddoo balleessuun dhorkaadha lubbuun haadhaa lubbuu nama guddaati kanaaf lubbuu ulfaa kan ammallee naman tahin caala ayyee seera islaamaa keessatti dhukkubni kareefu dubbannee yoo jiraatin baasuun dhorkaadha deebiin kee kanuma السلام عليكم أبو زاكر قافين كيا قرآني واي ساينسي دلا خنا خدبتو إيغته مسلم توتا الدنيا رجلا ما تو ساينسي رابودت يام بسودن دي قافين أبريتي دنيا كجي قرآني إرقا واي ساينسي دلا خنا دبته ما تو مسلموتا الدنيا رابودت تم بسه يا أبو لي خنا بوني بلا نيفتا موقف ماس ميديا meeshaa oduu addunyaa dabarsu kan arra meeshaa oduu dabarsu hunda awurooppaatu harkaa qaba hundaa'u harka isaanii jiru saatalaayitiin kan jira televiziyoonni CNN fi BBC'n harka jiraa jira hundumaa'u waan harkaa qabaniif wanti mana barumsaa keessa qaraama kitaabni kolleejjii hunda keessaalleen wantati qaraatu hundi waan jaarraa 12ffaati waan amata 800 dura bara san awurooppaan dukkana keessa turte dukkanti sun addunyaa cufaaf osoo hin taane musliimoonni arabaa jaarraa 8 hanga 12tti addunyaa hunda dursanii turan ammoo awurooppaan haalaan duubatti hafoo turan sababaa kanaaf bara dukkanaa jedhanii barreessan jaarraa 8 hanga 12tti musliimoonni meeshuma murtaahaadhaan waan hedduu dalagan faayidaan saayintistoonni muslimaa addunyaa kanaaf argamsiisan waan himamee dhumuu miti arra saayinsiin guddatee meeshaan adda addaa waan dalagamaniif waan harayaa hedduu mul'isuun danda'amee jira garuu gaafa dursana osoo akka har'aa meeshaan hin jiraatin musliimootatu waan guddoo dalagee ture fakkeenyaaf haasawa kiyya keessatti waa'ee ibnu nafiis kaaseetiin ture dhiigni qaama namaa keessa olii gayyaa'u isaat itti dhaqqabe garuu kitaabban waa'ee kanaa dubbatan hunda keessatti wiiliyaam henerii jaamee barreeffame namuu ibnu nafiis hin beeku wiiliyaam henerii malee ammoo amata 400 wiiliyaam henerii dura waa'ee kanaa ibnu nafiistu dhaqqabee addunyaa barsiise awurooppaan garuu kitaabban saayintistoota islaamaa afaan ofii jijjiiranii nuutu dalagee jedhan ammas al-idruusii yoo beeytan bara 1154tti kaartaa meeditiraaniyaa kaasee ji'oogiraafii addunyaa barsiise yeroo jalqabaatiif waa'ee herragaas musliimoota addunyaa dura jalqabe lakkoofsi amma ittiin barreessinu kun lakkoofsa arabaa jedhama wanni lakkoofsa arabaa jedhamuuf arabaatu addunyaa hunda dura lafa kaa'e kun ammoo lakkoofsa roomaa jedhama herrega keessaa damee Paayitaagoras teeram jedhamu namni falsafee mirkaneessee arabticha islaama tuusii jedhamu namuu herrega Paayitaagoras teeram ni beeka ammoo islaamticha araba tuusii jedhamu nam tokko hin beeku ammas jechi isaa rogaalee rog-sadee keessaa rogni gabaabaan lameen dheerinni isaanii roga dheeraadhaan walqixa ta'uu isaa mirkaneessa ammas damee herrega
tiriigoonomeetirii jedhamu namni falsafee mirkaneesse muslima. Innis albeeruunii jedhama. Namtichi alkindii jedhamus falsafaa herregaa fi waa'ee urjiitiin hangafa addunyaa ture. Saayintistoonni beekamoon akka Gaaliliyoo fi Niwutan alkingiin booda argaman. Saayintisticha alkindii dura waa'ee falsafaa riilaatiiviitii namni hime hin jiru. Riilaatiiviitiin waa'ee faallaa waliin jiraachuuti. Waa'ee kana Albert Einstein mirkaneessee jira. Saayintistoota muslimaa obboleeyyan sadeen namni beeku ni jira. Muhammadii fi Shaakirii fi Hasan jedhaman. Warra dura dachiin kurfoo ta'uu ibse. San dura garuu namni dachiin baddeedha jechuu ture. Ammas damee keemistirii yoo fudhan saayintistii muslimaatu Jaabir ibn Hayyaan namni jedhamu addunyaa kanaaf lafa kaa'e. Maqaan Jaabir jedhamu kan muslimaa taanaan gabar jedhanii jijjiiran. Kitaaba keessatti gabar jennee hogguu dubbifnu nama Awurooppaa nu fakkaata. Jaabir garuu muslima. Jaabir ibn Hayyaan nuti gabar jechuu beeyna. Jaabir ta'uu isaan beey ammas addunyaa dura isaatu waa'ee alkoolii qoratee dhaqqabe. Alkool jechuun afaan Arabaatiin alkool jedhama. Shayxaana jechuudha. Jaabir ibn Hayyaan waa'ee keemistirii laachisee kitaaba fuula 2000 katabee kaa'e. Waa'ee dawaa irratti addunyaa kanarraa saayintistiin duraa Muhammad Zakariyaa Raazii jedhama. Talaallii maaritee miizilii Muhammad Zakariyaatu tolche. Albuuda meerkurii jedhamu madaatti dibanii wal'aanuu kan falsafe Muhammad Zakariyaati. Waa'ee dhukkuba adda addaa irratti kitaaba hedduu lafa kaa'ee jira. Ali ibn Abbaas waa'ee barumsaa laalchisee kitaaba mujallada 20 barnoota addunyaatiif kaa'e. Ali ibn Siinaa Nuur al-Absiinaa kan jedhame kunis muslimootumarraayi waa'ee dawaa ilaalchisee kitaabni beekamaan inni kaa'e hanga jaarraa 17ffaatti addunyaan ittiin fayyadamaa ture. Doktorran hedduu kan akka Zahraawii ilkeedhaa fi ija wal'aanuudhaan beekamtoota addunyaati. Ilmii qaama namaa baqaqsanii wal'aanuutiin isaatu addunyaa dura ture. Opereeshin jechuufi. Waa hedduu osoo beeynuu miidiyaan oduu dabarsu hundi waan harka Awurooppaa jiru maqaan muslimaa waltajjii saayinsii addunyaarraa haqamee kan Awurooppaa bikka bu'e. Har'a garuu gaafiin obboleettiin teenya reefuu gaafatte dhugaa ta'ee jira. Muslimoonni saayinsiidhaan if duuba deebinee jirra. Ammoo Awurooppaan fuula dura kutee jira. Maaliif beeytu? Itti muslimoonni waan quraanarraa fagaannee jiru.